Shama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanalii Girmaa Koo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu fayyaa keessanii sarara galanii isaan badini. Egaa har'aa waan nama hawwatu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis maal jechuun keessan akkuma argaa jirtanii iddoon kunii biyaans kaaree 500 ol ta'a. Akkuma beekamu biyyaa mana ajaa'ibaati. Mana akkasii guddaallee jedhamu miti. Alli isaa kun duubaani afuudhaan illee isinitti agarsiisa. Akka biyya kanatti qarshii walii galaani qarshii 800 kan walii galteen jedhamee jechuudha. Ijaarsa konkiriitii maal qabatee kun kichiniidha. Akkuma argitan jechuudha. Kichiniin isaa kun kanatti bareeda. By the way, daalame kichiniin isaa jechuudha. Likkenyaadha. Hiyyeessaaf kan taatudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Miidiyeemii balaafti akkasii guutumaan guututti osoo hin taane kun jiraamee innaa laayiteepa kun kam guyyafaati. Where is my light? Akkuma argitan jechuudha. Kichinii ajaa'ibaati jechuudha. Innaa dhugaa baay'ee tokko nama hawwataa. Ani hawween jira. Egaa ka Waaqayyo nuuf haa kennu. Kun immoo gurfaa yookiin immoo kutaa hirribaati. Dhumatee jira. Amma itti galuudhaaf xumuraa jiranii jechuudha. Akkuma argitanii kun immoo iddoo uffatatti naqatan dulaabaa jedhamu sanaadha. Oh my god, maal jedhee isin himure. Kun immoo asumaan amma jechuudha. Shaaworis ni qaba, hundayyuu ni qaba. Aboo kana immoo asiin illee kun mana hirribaati. Laayitii isaa mana hirribaati. Akkuma argitanii tokkuma jechuudha dulaabni isaanii. I'm coming, wait! Akkuma argitan kun gamada jettu jechuudha. Dulaaba qabaa jechuudha. Akkuma argitanii. Innaa ilaala. Akkuma as keessa illee bakka akkuma duraa sanitti beetii fi qaba. Innaa baay'ee namatti hawwataa isiniin jedhaa ijoollee qashtii. Mana akkanaa osoo hin ijaarratiin immoo akkana gubattanii hin galina. Itti biyya kana dhufitu edda Girmaa akkanaan hin jirre. Innaa gurfaa hirribaa 3 qaba. 4 qaba. Saaloonii tokko qaba jechuudha. Akkuma argitanii. Kumatii fi jira amma galuudhaafi. Kun immoo kutaa hirribaa. Akkasumatti dizaayinii isaa argitanii kun itti beetidha. Kana fakkaata. Isinis kakkara kan akka ijaarratan abdiin qaba. Saaloonni isaa immoo kanaadha.